yeroo mootummaan Ameerikaa mootummaan Awuroopaas Oromoo jedhee yaamuu jalqabetti yeroo mootummaan Tigireetu akkasumas warroonni Oromoo duri jibbanis Oromoo jedhanii waamuu jalqaban kanatti yeroo dhiigni Oromoo lafarratti akka bishaaniyyuu yeroo argachuun rakkisaa ta'e dhiigni ilmaa fi intala Oromoo lafarratti dhangala'u kana yeroo mootummoonni ardii irra jiruun hunduu Oromoo beekuu jalqaban kana warrootni adda addaa kitaaba qulqulluu harkatti qabatanii biyya Itoophiyaa deemuudhaan biddeena ittiin nyaachuuf harka ittiin hiisiniidhaaniif jechi Oromoo jedhu kitaaba qulqulluu keessatti barraa'ee hin jiru jettanii haasa'aa jirtan uduu itti dhiiftanii isinii wayyaa tanaan dura mootummaa sirna nafxanyaa wajjitaatanii ummata Oromoo lafarraa fixaa turtanii deebitanii ammoo mootummaa Tigiree wajjiin taatanii ummata Oromoo lafarraa ficcisiisaa turtanii amma ammoo deebitanii mootummaa wayyaanee irraallee amantaa dhabdanii jennaan amma ammoo deebitanii karaa matsaaf quddusii qabattanii ummata lafarraa ficcisiisuuf kaataniittanii utuu itti dhiiftanii isinii wayya utuu duuba deebitanii isinii wayya ummata Oromoo kan biyya keessa jiruu fi dhaamsaan qabu tokko labsii hatattamaa mootummaan wayyaanee labse laalchiseeti wanti isin naasisuu qabuus miti wanta duubatti isin deebisuus qabuu miti mootummaan takka yoo kuftu wama akkanaa odeessiti kufiinsa isaaniiti isa qara dhoksaan isin ajjeesaaru san akka ummanni ardii irraa jiru hunduu mootummoonni ardii irra jiru hunduu itti beekanitti ifa baasee dubbatee jechuun kun waan qabsoo keessan duuba deebisu ta'uun qabu jabaadhaa ittuma fuufaa karaa danda'ameen qabsoon keessan galmaan hin gayaa namootni dargaggoo taatanii biyyoota Arabaatiif biyyoota ollaa keessa jiraataa jirtan akkasumas biyya Arabaa taatanii shamarreen dhiirris mana namaa hojjetaa jirtan karaa danda'ameen mootummaa UN bira deemaatii maqaa keessan galbeeffadhaa biyya Itoophiyaatti deebuuf yaadina biyya Itoophiyaa keessatti namoota biyya alaatii gara Itoophiyaa deebullee qabanii ajjeesaa jiran waan ta'eef dhaamsi kun dhaamsa isinii darbuu qabaa jechuu karaa danda'ameen sheerii walii godhaa walii dabarsaa wanna baay'ee barbaachisaa ta'e tokko biyyoota Arabaa adda addaa keessaas biyyoota Keeniyaas olloota Itoophiyaa keessa ka jiraattan dargaggoon Oromoo biyya Itoophiyaatti akka hin deebinee jechuu dhaamsi kun isiniif darbuu qaba kan biraa ammoo warroonni an ABO bakka bu'aa ABOtu sochii kana kaase jettan sababbii waa'ee Oromootuun beektanii Oromoo lafaa ficcisiisuuf tooftaa wayyaanee wajjii hojjetaa jirtan kana utuu itti dhiiftanii isinii wayyaa jechuudha. Wanni baay'ee nama gaddisiisu tokko nuti sabni Oromoo kutaadhaan amantaadhaan naannootti dhalannee wal qoonnee waan tokko hamaa walirratti naasuuf nu jennee walii gallee jirra nullee warri aktivistii taanee akkanaan hojjetaa jirraa jechoo ammoo wantoonni tokko wantoonni adda addaa kan ta'an tokko rakkina ta'amaaru ifatti baafamee akka dubbatamu dirqama nama godhaa jechoo keessattuu warroonni westii sun Oromoo balleessuu barbaadanii utuu dhaabbattanii isinii wayya utuu dhaabbattanii isinii wayyaa jechuu eenyummaa keessan hin beektanii dura mootummaa nafxanyaa walii Oromoo fixaa turtanii deebitanii mootummaa wayyaanee walii uummata Oromoo lafaa fixaa jirtanii amma deebitanii amantaa irkattanii uummata Oromoo lafaa ficcisiisaa jirtanii keessaanuu uummata Hararii ummata Shawaa ummata Arsii kana jibbiinsa irraa qabdanii utuu irraa deebitanii isinii wayya waan godhaartan kana jechuudha ummanni isinii beekateera maqaa Oromootiin dirijjiitii hojjetaa amantaa ijaarrataa qarshii itti guurataa utuu deemtanii isinii wayya malee waan Oromoo utuu dubbachuu baattanii isinii wayyaa jechuudha nurraa dhaabadhaa hojii ni hojjannaa biyyattiin ni bilisoomnaa ummata keenya dhumate ammi haftee bilisoomtu nurraa dhaabbadhaa karaa amantaatiin illee nu deemtanii nu jeeqinaa amantaan ka abbaatii
an amantaa kiyyatti waan kiristaanaa maatiin kiyyas kiristaanaa hiriyoonni kiyyas kiristaanaa waa'ee amantaatiin nu galtanii nu jeeqaa jirtanii sababii Oromoo balleessuuf deemaa jirtan kan utuu irraa dhaabattanii isinii wayya. Bara kana Amaarrillee uummata Oromoo wajjin jira, sabni adda addaallee uummata Oromoo wajjin jira. Isin kophaa addatti baatanii Oromoo wanti jedhamu waamamuu qabu jedhaa jirtan jirtu. Kun ammoo kan ilaallatu daasporaa biyya alaa keessa jiru jechuudha. Uummanni naannoo Westii illee yoo ta'anii warroonni biyya jiraatanii uummata sabboonaa dhumataa jiran jechuudha Oromummaa ofiitiif. Warrootni ammoo mootummaa wayyaaneetiin ergamtanii biyya Awurooppaa keessatti daasporaa baqattummaa maqaa Oromootiin gaafattanii amma ammoo kitaaba qulqulluu qabattanii deemaa jirtan kun odoo dhaabbattanii isinii wayya jechuudha. Barbaadan dhaxxanii Tigiree waliin nyaataa dhugaa mootummaa wambadee uummata keenya ajjeesaa waliin barbaadan nyaataa dhugdan. Barbaadan ammoo deebitanii Oromoo jettan. Barbaadan ammoo Oromummaa wanti jedhamu Matsaaf Qudusii keessan jiru jedhaat ragaa dhiyeessitan. Uduu isinitti hafee isinii wayyaa jechuudha. Eessaanillee isinin ga'u isinin baasu irraa dhaabbadha. Uummanni Oromoo takka ka'ee duubatti hin deebu. Wanni fedhe dhufee uummata Oromoo duubatti hin deebisu utuu irraa dhaabbattanii isinii wayya. Qabsoo kana duubatti deebisuullee hin dandeettan gonkumaa. Isin dhiisii mootummaan wayyaanee ka haga funyaaniiti hidhatee Ameerikaaf Awurooppaan gargaaramuu qabsoo kana duubatti deebisuu hin dandeenye. Qabsoo Oromoo duubatti deebisuuf fashaleessuuf yaadaa jirtanii uduutti dhiiftanii isinii wayya isiniin ta'amuyyuu jechuudha. Isiniin danda'amu itti dhiisaa. Qabsoo nu dhiisaa itti galleerraa hojjetaa jirra uummata Oromooti dhiisaa. Uummanni Harargee bahaa Harargee dhihaa ka harkan kennan ka dirree dhawaa ka harkan kennan hojiirra jira. Uummanni Shawaa bahaa kaabaa kibbaa yaa'ee dalagaarra jira hojjetaa jira. Uummanni Jimmaa, uummanni Iluu Baaboor, uummanni Baalee, uummanni Dodolaa, uummanni Kokosaa, uummanni Oromiyaa bakka jirutti hojjetaa jira. Akkasumas uummanni Arsii akkuma beektan bakka jirutti dammaqee hojjetaa jira. Kanaaf warroonni Westii sunniin of beektanii utuu dhaabbattanii isinii wayya. Isin Oromoo miti ka barbaadan isin maqaa Oromootiin fandii ijaarratto Children Organization Oromoo Children Help jettanii baay'ee ijaarrattaniittan akkasumas kan biraallee qarshii maquma Oromootiin qarshii guurataa utuu deemtanii isinii wayyaa waa'ee Oromootu lafa dhaabdanii isinii wayyaa nun jeeqinaa hojii hojjetaa jirra uummata keenyaaf hojjannaa nun jeeqinaa. Waa'ee sochii Oromoo kana eentu duukaa bu'aa eentu geggeessaara Baqqalaa Garbaati gaafii hin qabu. Dhiira jagnaa keessa deebii hin qabne itti aaneentu sochoosaar Jawaar Mohammadiitii fi akkanuma nus aktivistii adda addaati jechuudha. Wanni uummata keenyarraa qabdan hin jiru nurraa deebaa Matsaaf Qudusii illee uummata biyyatti sababii amantaatiin waliin buusuu dhiisaa wanti isin hojjetaattan akka ifa bahee jira nurraa dhaabbadhaa isiniin jenna. Kana dhageettu kan akka haasaaru dhageettu kana hubattu ka jecha kiyya hubatte walii daddabarsi. Walii dabarsaa